Yeroo dingala dubbanne waan sadii barraa'in ogummaarraa tokko yeroo lammaffaa iddoo yookiin bakka sadaffaa nama wajjiniin dabarsinu yookiin nama wajjin oollu. Fakkeenyaaf gaa'ela naaf fudhanne yeroo itti gaa'ela dhaabbanne iddoo nuti bakka nuti waaqayyoon akka jiraannuuf nu kaa'ee sadaffaa nama wajjin gaa'ela dhaabbannu tajaajila keessattis waldaa keessattis maal keessattis kana sadanuma nama bakka buuftan nu hojjetaa jechuudha. Yeroo roongii jalqabne waan nuti roongii ta'a jechaadha. Iddoo sirrii miti naa ta'e nama sirrii miti naa ta'e yeroo sirrii miti naa ta'e kanaaf ogummaan jara kana sadanitti nuu qabdi. Inni kun jireenya hawaasaa keessaa ta'u jireenya maatii jireenya waldaa kiristiyaanaa jireenya biyyaa keessatti mootummaa biyya geggeessu keessattis kun murteessaadha. Utuu yeroo warri biyya geggeessan beekanii iddoo ta'anii hojjetan beekanii nama wajjin hojjetan beekanii waan baay'een hin badu. Yeroo baay'ee hidhatan taane keessa galuun murtoo hin taane murteessuun yeroo malee deemuudhaan wanti baay'een akka diigamu beekna. Kanaaf egaa wanta kana fakkaatu macaafa qulqulluu keessa guutee naa ba'ee hunduma isaa barra miti. Sababiin isaa warra kan yeroo biraan barsiisu garuu amma har'aaf torban irratti wajjin xumurraa akka dhallu gooftaan akka dubbatuuf tokkicha. Jiraataa bara baraa kan taate abbaa keenyaaf uumaa keenyaa galanni siif haa ta'u. Ati amma dubbattuu geessaa waan dubbattu raawwatta. Dubbii keetu yaa Waaqoo jiraataadha bara baraan. Bara keessatti kana makkatti laafaan adeemne dubbii keeti. Abbootiin keenyaa warri darban si waaqessanii si lallabanii darban ati lallabamteen dhumtu waanta ta'eef jaalala kee hin faarfanna gaarummaa kee hin faarfanna hin lallabna bara jireenya keenyaa guutummaa si barra akka si barruuf biyya lafaarra jirra galanni siif haa ta'u. Arrammoo ogummaa kan taate Kiristoos Iyyasuus natti si kana hubadhaa hidhadhaa qabaadhaa jireenya keessatti geggeeffaman jettee dubbachuu barbaaddaa maqaa Iyyasuus Kiristoosin akka dhageenyuuf nu gargaari akka dubbadhuuf na gargaari maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosin si kadhannaa ameen. Egaa har'a akkuma jedhee yeroo darbee Saamu'eel irraa barreerraa Abigaal irraa barreerraa namoota kan biraas kan jalatti ilaalaa turre yeroo akka Mordekaayifaa Asteeriin dhokadhu amma dhosii yeroo biraa immoo mul'isedhanii himanii maaliif yeroo beekuu iddoo beekuu sanaaf bu'aasaa argineerraa isaan darbineeti har'a kan wajjin ilaallu seenaa Abrahaam keessatti ilaalla. Abbaa amantii kan ta'e Abrahaamitti akka deebine duddubaaf fuula deebi'amanii ilaalaa jira tooraan hin deemnu macaafa qulqulluu keessatti. Abrahaamii akkuma beennu waaqa ormaa warra waaqessan keessaa ba'e. Abbaan isaas haati isaas waaqa ormaa waaqessu turan saba waaqayyoon ta'e kanaafiti sanyii kee eessaa kan si fuudhu yaadadhu dasqeetti. Eenyuun akka turte ati koo orma turte natu kaaratu jirtu si fuudhee si dhiqee si qulleessee si annuuree si bareechirraa kan hafee guddattee guntuttee na tuffatte amma dheeti eessaati tokko tokkoon keenya yoo achi deebinee dhumni keenya eenyu Addaam. Oomatti of jeenyuu qabna. Addaam biyyoorraa dhufe. Hingalee kanaaf namni ani duddi koo duubaa jedhuun jiru jechuudha. Amma fedhe kun yaa dhufe jechuudha dibanni guddinni mana waaqetti fayyuun waaqayyoota araara isaa ayyaana isaan guddisirraa kan hafee dhumni keenya yoo nama digduu hidhatanii Addaamitti baatu Addaam immoo biyyoodhaa hin dhume jechuudha. Biyyoon immoo horii tura deema ture. Jalqaba isaa homaa tokko waan ta'u jechuun qabnu jechuudha. Waaqayyo biyyoo kana fuudhee afuratti baafatee nama godhee ulfina kenneef irraa kan hafee homaa miti jechuudha namni. Kanaafiti Abrahaam kun iyyuu abbaa amantiinnaa waaqayyo mudaatti lakkoofne dhugumaa baay'ee iddoo guddaa qaba garuu orma keessaa akka inni ba'e dubbii waaqayyo dubbata. Seeruma boqonnaa koo lama keessatti yeroonis lammii kee keessaa saba kee keessaa maatii kee keessaa biyya kee keessaa ba'i jennu agarra. Abrahaamiin waaqayyo. Abrahaamii akka waaqayyo ittiin jedhetti lafa waaqayyo itti agarsiise dhaqe. Mul'ata jechuun lafa waaqayyo nama agarsiise ilaalu lafa waaqayyo nama agarsiise dhaqoo jechuudha. Waaqayyo nama agarsiisa. Utuunni gooftaa bata nutti agarsiisu. Akka waldaatti akka dhuunfaatti namatti agarsiisu malataati. Itti agarsiise. Biyyan dhaqeen bin argeen bin itti agarsiise. Abrahaamis hin ba'ee jedhu bin waaqayyo. Ba'eetii lafa waaqayyo itti agarsiise gaafa dhaqu Abrahaam already dhabaadha. Yoosiyyuu maaliif biyyaa gaafa ba'ee waggaa 75. Waggaa 75 yeroo biyyaa ba'ee dhalan qaban Abrahaamiif Saaraan dhala dhabuu isaanii baraniiru. Garuu waaqayyo sanyii kee lafa kana kennannaan namni dhalan qabne amane galanni gooftaaf haa ta'u. Namatti hin tolu. Already dhalawoon qabu sanyii maaliin qabaachuu danda'a ture. Garuu waaqayyo sanyii kee hin amane. Abrahaam waaqayyoon amanee qajeelumatti lakkaa'ameef hin jiru kanaadha. Waa'ee nama namni amane. Isa duwwaatu hin taane Abrahaam waan inni godhee mucaa qalennaanis qaluudhaaf dhaqee kan inni qale beektu isa kennaku garuu amma Abrahaam hin ba'eegaa. Abrahaam ba'eeti lafa waaqayyo itti agarsiisee yeroo waaqayyo ba'itiin jedhee ba'ee jechaadha. Dhaqee biyya sana yeroo dhaqu namooti qabatan jiru. Warra kana biyya qabatanii jiru. Biyya sana dhaqeeti Abrahaam keessa deemee iddoo aarsaa waaqayyo dhaabe. Yeroo dhaabu waaqayyo sin galateeffadhaa lafa kana sanyii kootiif laattee jedha mucaan qabu.
Gatanii sanyii garuu nama akkas amanamaa kanatu bakka inni dhaqetti beelli bu'e shigaanaa qabadhaa. Yeroo tokko tokko waldaa kiristaanaa waaqookeet nu waamee gaa'ela waaqoot nu dhaabee maatii waaqoo nu ijaaree biyya waaqoo nu kenne waaqoo nu geggeessee dhannee beela ta'uu danda'a. Kun jechuun waaqoo nu jireenya jechuu miti. Namooti baay'een kan rakkinni isaanii yeroo jireenyi jeequmsaa dhufu waan waaqayyoo yoo jeequmsi jiru namaa jireenya jirre fakkaatee namni yaada geeddarata. Kanaafiti namni iddoo gadhiisa. Kanaaf namni tajaajila keessaas ba'a. Waldaa kiristaanaa gadhiisa. Waan garaa garaa gadhiisa. Waaqayyo eega dhaqi jedhee achi taa'uun dirqama. Ibidda keessa namaa geessee wanta ta'eef. Mijatee miniim utuma si waraanuu jiraachuu dirqama keetti waaqoo si kenna wanta ta'eef. Kanaaf amma Abrahaamiin lafa inni itti agarsiisa. Abrahaam dhaqeennaan beelli dhufe. Beelli dhufnaan kan akka waaqoo hin jiru jedheen Abrahaam. Beelli hin jiru wanta ta'eef biyya maaliin naqa biyya beelli hin jiru Gibxii hin naqaa dhaqe. Gibxitti gadi bu'e. Yoos immoo beelli immoo hin jiru Gibxi. Gibxiin hundumaa qormaata namaa taati. Yeroo kanaan rakkina qabu Gibxi rakkina hin qabdu. Har'as biyyi lafaa akkasuma. Waldaa kee kan namni gayyaa'uuf kanaaf. Maalatti waldaa keetti akka rakkattaa jireenya kana jiraa itti agarsiisu dargaggoota. Dargaggoon utaalee waldaa keessaa ba'u. Ija keenyaan tu agarru. Kanaaf bara keenya guutuu nama guddaanis maalis Gibxi amala isheetti nama goyyoomsi dhala teessee. Kanaaf Gibxitti gadi bu'e. Gadi bu'uun isaa duwwaa amma waaqoon hin gaafanne. Kanaaniin waaqootu geessee biyya isaa keessaa biyya karaan jedhamu keessaa baasee geessee kan garuu dhaqee yeroo Gibxiin dhaqu waaqootu iddoo kaan jiru gaama waaqoo dhaqeetti hin jenne. Maal gochuu qaba? Namni iddoo gadhiisee sobuu jalqaba. Namni iddoo gadhiisee waan biraachuu jalqaba. Kanaaf sobuun yoo mal'ixutti sobuun irra jiraa jedhaan marate. In sobnaa jedhe. Maaliif sobna jennaan ati baay'ee bareeddaa jedhe. Saaraan baay'ee bareeddi. Sababii kee immoo naa ajjeesu wanta ta'eef soba jalqabna gaa jedhe. Jennaan ammaa kaasee obboleettii kootiin jedha ati akkama jedheen. Dhaqanii soba jalqabani gaa. Ilaa gartanii namni yeroo iddoo gadhiisu lafa waaqoo isa kaa'e gaafa gadhiisu soba jalqaba. Ogummaa kee aboochuun isa kana gaa. Maaliif? Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Yeroo sobuu jalqabu waaqoon sodaachuu dhiisa namni. Ni gadeeraa? Kanaaf amma Abrahaam hin sobe. Nan sobaa sobeedhaan isheen hin sobdee olii galaan akkuma addaame waan jechuudha. Olii galtaadhumaan godhanii hin soballachuuyyuu obboleettii kooti jedhanis akkuma inni jedhe moon bareeddi wanta ta'eef dhaqanii mootitti himan. Dubartiin baay'ee bareedduun tokko obboleettii namicha tokko kan taate dhufteerti jennaan fidaa jedhe mootiin. Mootiin waa magaarii barbaadan isee gaafa fidaa jedhanii gaafa dhaqxu Abrahaam obboleettii kooti jedhee ammas sobeeraa garuu waaqayyoo maal godheedhaa hin dheekkame mooticha. Kan sin dhibu gaawwaa tokko ta'e shigaana qabadhaa. Abrahaam gaafa dhaqu mootichi sababii obboleettii gaarii inni fidee dhufee fi gammaduurraa kan ka'e hojjetoota kennee fi qabeenya baay'ee bushaayee baay'ee kenneef Abrahaamiif. Yeroo kennuuf achi keessa eenyuun kennee beektu Aggaariin kenneef. Sana booda yeroo inni mootiin dubartii bira ga'uudhaaf ka'u Sara bira ga'uudhaaf ka'u waaqa waan dheekkamee fi maaliif akkas nu gootamaa nu sobdee naa ajjeeftu dheen sodaadhee naan fuudhuudha manaa keessi qabeenyas fuudhu deemee dheen abba mootichi. Gaafa Aggaariin fuudhee dhufu maal godhe? Rakkina fidee dhufte jechuudha. Isin galeera maaltu kana fide? Ogummaa dhabuu. Lafa waaqoo dhaqee jalqaba isaa yeroo rakkinni dhufu garuu utuu waaqoon hin maratin Gibxitti gadi bu'ee Gibxiin dhaqee Aggaariin fidee dhufee Aggaar mana Abrahaam fi Saaraatti waan isheen fidde hin beekna wanta ta'eef kennan. Abrahaam guddateera ogummaatti. Achi duraatti nafne galanni goofti nus akkasuma lafanitti kufdeetii nu kaasee waaqayyoo murtoo gadhee nu murteessinaa nu qajeeshee nu fide malee utuu hin kufin nama dana ga'een jiru. Macaafa qulqulluu keessaa namni hin kufin darbe hin jiru garuu waaqayyoo gaarummaan isaa maal inni Ibroota boqonnaa kudha tokko na dubbistanii Abrahaamin sobeen jedhu Abrahaam abbaa amantii jedha. Lakkaa'uuf sanan dhiisa waaqoo namaa dhiisa wanta ta'eef. Inni gadeera akkuma kana nu sooritti lakkoofnu. Kufaati kana walitti lakkoofnu har'a waaqayyo nu dhaaba wanta ta'eef. Galanni gooftaa haa ta'u. Tokko ta'uu nama dhaabatu hin jiru tokko ta'uu ta'e. Sin beeknu naan jechuu dandeessu dhuguma beektu waan baay'ee meesii godhachuu hin danda'a kan dura. Garuu waaqayyootu ayyaana isaa extendii godhaaf hin jira. Galanni gooftaa haa ta'u. Abrahaamin guddate tartiin guddate lammata gaa uumama boqonnaa kudha lamaan namaan dubbisee boqonnaa kudha lama uumama boqonnaa kudha lamarraatii yeroonni looxirraas garba yeroonni laga bu'uu maal inni agartu sana kudha shanirra gaafa ga'u immoo kakuu galeef waaqayyo deebisee hin deebi'e Abrahaam sababiin isaa deebuun nufa ta'u ameen namni deebuun fayyaa hin deebi'e maaliif sila yuunan balleesseedhe yoo tokko mana daabboo beelee deeman Naa'omiin fa'a lafa waaqayyo nama kaayetti namni utaalee ba'a deebi'uu hin danda'amu wanta ta'eef rakkina ta'a kanaaf iddoo kanatti amma Abrahaamin deebi'e kudha shanirratti kakuu galeef waaqayyo kakuu maalii galeefi amma ani jedheen waaqayyo si wajjin kakuu nan galaas sanyiin kee immoo waggaa 400 hin godhatta mucaan qabu yoo dhagaa hin godhatta sanyiin kee waggaa 400 fi biyya ormaatti garba ta'aa jedhettime. Abrahaam kana amanee fudhatee amma ogummaatti guddateera wanta ta'eef warra kanaan warra hojiin isaa utti garuu hin himne Abrahaam
gartanii waan dubbataniif waan hin dubbanne nama barsiisa ogummaan. Inni himne jirate dhibba afur booda waggaa dhibba afurii garba taana jedhee himne sanyiin koo lafa kana qabata jedhee himne utuunni waggaa dhibba afur booda lafa kana qabata sanyiin koo jedhee har'a mucaan qabuuf dhiisanii itti nageessu turan garuu afaanuma qabate maali ta'e jechuudha ogummaan tamma guddateera gaafa bahin guddan gaafasi Gibsiin utaalee bu'e amma garuu waan waaqayyo dubbate kee waan himuuf waan hin himne kaawwateera yeroo darbe waa'ee Saa'ol yeroo barree hin fidne malee Saa'ol gaafa deebi'ee dhufu simni isaa maal sitti mee Saamu'eel jennaani harreen argamteetti jedhee waa'ee dibataatti hin himne. Ogummaatti guddachuu qabeera jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Waan dubbannuuf waan hin dubbanne. Lafa dhannuuf lafa hin dhanne. Yeroo dhannuuf yeroo hin dhannetti nutti himti ogummaan egaa. Kiristoos jechuudha kan ogummaan immoo isaas nutti hima. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf egaa boqonnaa 15 kan argee warra kana irratti himne ittumaa guddate amma Abrahaam. Ameen. Nunaa guddisu immoo gooftaan. Amma immoo ittumaa guddate. 18 immoo ittumaa guddate haadhuma isaayyuu. 18 immoo haadhuma isaayyuu dunkaana keessa jira ala taa'a. Uumama boqonnaa 18 jechuudha. Gaa'eeqan dubbisanii nima ala taa'a lapheensaa keessumaa dheebota. Namni waaqayyoo isa guddisaa jiru ofittummaa anummaa san ta'in waa'ee namaa dheebota. Nama simatu dheebota. Lapheensaa ala eega. Kanaaf dunkaana dura taa'ayyuu waaqayyoo dhufee itti mul'ateedha. Itti mul'ateetu keessumaa sadii dhufan. Keessumaa sadan kana eenyummaa isaanii hin beeku Abrahaam. Fiigee madaqeeti adaraa ol seenaati bishaan dhugaa waafaan qaba maaloo adaraa jedhe. Walootanii jarri isa dhufu immoo xobbaallaa keessa gaarii waan gaggaarii fuudhee bixxillee gaarii fuudhee nyaachise jira. Kan nama dhibu nyaachisu immoo dhaabbateeti nyaachisa. Tajaajilaan amalli isaa dhaabbachuudha. Isaan hin taa'u hin dhaabbata. Kanaaf hin dhaabbata beetuni. Tajaajilaa namni silxaana miniim garbichaam maaliif garbichi dhaabbatee nyaachisa mini silxaana akkasuma tajaajilaan koo galagalchiidhaaf Yesuus Kiristoos na fakkaadhaa jedhee milla dhiqe. Kanaaf dhaabbateeti ariifateedha moduu isaatti nagartan ariifatee dhaqee fidee dhufee nyaachise. Jarri nyaatanii quufan. Ergamoota waaqayyootiin inni hin barre. Yoo nyaachisan sana booda waggaa irraa mucaa godhataa jedhan kakuun hin eegin waaqayyoo fide. Galanni gooftaaf haa ta'u beektu akka saaraa jenna. Maal ta'e jechuudha Abrahaam egaa namni sila utuu waaqa nu gaafatee nu taalu. Namni sila waan biraa waan himuuf waan hin beekne maal guddachaa dhufe mul'ata waaqarraa fuudhu waan waaqarraa eeggachuu jalqabe jechuudha. Ogummaatti guddachuu Abrahaam irraa barraga. Inni gadee kanaaf waldaan kiristaanaa guddatti akka maatiitti hin guddanna akka dhuunfaatti hin guddanna akka gurmuutti hin guddanna decision kana dura goone revise goona yaa gooftaa irra deebitee nama ceephaatu irra taphattee natti hin faraddu si haa galatu amma garuu yeroo hin qabutti hin beeknu amma qabnu ammaa kaafne immoo gooftaa hin beeknu bulu tokko precious dhaloonni qabnu kun dhugaa gooftaa sababiin isaa bara ammaa keessuma yoo dhaggeeffattan biyya keenyatti haa ta'u karaan eegamne waaqayyoo fuudhaa jira namoota. Inni kanaa tun beekamin battalatti deemaa jira. Kanaafi anoo waggaa ammanaan qaba waan jedhu hin qabu. Har'a qabna bor hin beeknu. Kanaafiyyuu har'a murtoo goonu har'a waan goonutti waaqayyo nu gargaaru. Ulfinni galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf egaa isa kana darbee darbeen jedhaa fakkeenyaa fi hojjetaan Abrahaam tokko jira Alaazaar kan jedhamu seeroma boqonnaa 4 furgeetti. Inni ergate maal ergate dhaqi sanyii koo keessaatii orma keessaan fuudhiin sanyii koo keessaa naaf fidi jedheen attan godheen naqa maaloodha jedhe Alaazaar kun kan sin dhibu nama dur Abrahaam sodaachaa turedha. Waaqayyo garuu hojjetaa isaa godhee mucaa isaatiif haadha manaa fichisiisa. Galanni gooftaaf haa ta'u. Yeroo tokko waan nu yaaddoon dhimma baasaa godha Waaqayyo. Alaazaar nan dhaalaa yaaddaa ture Waaqayyo Abrahaam. Garuu waan Alaazaariin achuma jiraachisee guddisee dhaqee mucaa naaf fidee yeroo dhaqee fidu yeroo beekaa iddoo beeka dhaqee nan tursinaa jedhe. Waaqayyo karaa na gadhiise nan tursinaa jedheen amma waaqa karaa na qajeesheera yeroo waaqayyoon balleessinaa jedhe. Ribqaanis nan deema itti dhuu digalte. Akkasittiin dhufan maal godhe jechuudha. Jaarsichiyyuu mana Abrahaam taa'uudhaanii ogummaatti guddateera. Kan sidii dubbii waaqayyoo keessatti warri kaan mana waaqayyoo dhaqanii nama waaqayyootti guddatanii dubbii waaqayyoo baruu warri kaan immoo warra dubbii waaqayyoo qabutu yookiin hojjettuu ta'anii yookiin xomboree ta'anii mana namaa dhaqanii waaqayyoon barsiisu. Kanaaf Alaazaar irraa kana barra. Alaazaar maal godhe jechuudha nama ogummaatti Abrahaam jala taa'ee guddateetu gaafa dhaqee gaafatu jalqaba waaqayyoon kadhatee isheen dhuftee na tajaajiltu haadha manaa koo haadha manaa garbicha gooftaa kootii haa taatu jedhee sana booda gaafa isheen dhuftus tooruma waaqayyoo geggeesseen isheen immoo baay'ee tajaajiltuu guddaadha. Maaliif isa dhuftu isa duwwaa bishaan obaaftee mini gaala isaa bishaan obaaftee achi ol lixxeesi nan deemaa jetteen galanni gooftaaf haa ta'u. Misirroon waldaan kiristiyaanaa koo Kiristoosiin simachuudhaaf nan deemaa jettiin. Nan deema na barbaada gooftaan koo jetteen galanni gooftaaf haa ta'u. Nun akka ennam dhaloonni Kiristoosii Yesuus isa arguu hawwina ennam. Itti nariifadhaa jette biyya lafaa kana keessaa gadhiisanii deemu isa Phaawulos nagaa jedhuudha. Insa simatamuuf baqaan dogommee koo fixeera nan deema jette Ribqaan nama hin beeknetti. Waldaan kiristiyaanaa qulqulluu isa ta'e Kiristoos michuu isheetti nan deematti.
galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf ogummaatti guddachuun egaa isa kanaa jechuun maaf hin jedhe isa kanaan darbina. Baay'ee guyyaa irraa akkuma beektan sagantaa albaata qulqullus qabna. Waa'ee ogummaa gaafa barru waa'ee Kiristoos akka barraa hin dagatina. Nama tokko tokko tarii maaliif guyyaa irraa barumsa ta'e jechuudha yaaduu garuu Kiristoosin barreechuun isa nuuf kenname isa nuuf hixatame sana ta'uusaa yaada. Ati ogummaa kooti jechaa fudhanna ta'ee fi isatti yaada barumsa kana gara isatti na yaadan gaariidha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Mee Yoosefin yaadame nama qajeelaa nama waaqa wajjin hin ture. Yoo ilaalle si nama caafa qulqulluu keessatti Yoosef nama waaqayyo ganamaa kaasee filate abjuu kenneefidha maatii keessaa. Garuu Yoosef wallaalaa ture. Umurii duwwaan utuu ogummaatti wallaalaa ture. Waaqayyo gooftaan wallaalummaa namaa kenna nama dhiisuu hin barbaadu. Nama guddisa. Yoosefi abjuun isaa sirriidha. Abjuun isaa gaafa dubbatu garuu iddoo malee yeroo malee dubbate. Kana kan nama ajjeesu. Maal godhee obboloota milshaatan jiranitti yeroo isaa malee xinnummaatti abbaa faadhatu dubbatee dhiise okay abbaa faati giraamatti qabatu turan. Warri kun garuu gaafumanni abjuu kootiinii bisiin 11 naaf jilbeenfattu naaf gugguuftuu jedhee dubbatu maachuu keetiidhaan dabalee kan dafee galeef inni abjuu dafee hiikuun jalqabne isaan garuu isa jalina dafanii kan asin dhibu. Abjuu dafee hiikuu bare Yoosef dafee barree abjuutu kenname malee kan isaan kennamneef guddachuu qaba. Gooftaan nu haa guddisu ameen. Warri abjuu waaqa isiniif kennu namoota baay'een as keessa jirtu. Keessumaa obbolootonni harmoonni abbootiin as keessaati abjuun keessan fixaan boosa kan argate anuu kan dhugamusa qabu baay'een qaban. Kan waaqayyo isiniin dubbate. Kanaaf abjuun kennaa hundumaa caala wanta ta'eef abjuutu guddachuu waaqayyoon kadhadhaa. Anuu waggaa meeqan abjoodhee miti. Sinii qulqulleessa waaqayyo. Yoosefii fi abjuu kenneen malee akka abjuun kamuu maal hin beellaanneef jalqaba isaa. Mucaan wallaalaadha dhaqee dubbate. Gaafa inni dubbatu jarri ati nuti gooftaa taataadhanii yoosuma garaatti jabaatanii itti ka'an. Eeyyee yaadi waaqa raawwachuuf Yoosef guramu ture bolallitu ture Kiristoos Yesuusin fakkaachuu qabaa hin jira. Garuu ariifatee dubbachuu irraa kan ka'e ariifatanii dafanii gurguruu qaban jarri dabarsan. Yoosefii mana Pootifaaraas lixee maalis ta'eetu waan balleessu waaqa wajjinuma jira inni hojii isaa waan beeku Yoosef waan hojjetu mun qajeelaa fi eebbifamaadha. Inni deema ture dhumarratti mana dhaqee lixe. Eega mana Pootifaaraatti ba'e booda. Mana dhaqee lixee waaqayyo waa kenneef maal kenneef abjuu namootaa hiikuu kenneef sila abjuu dubbachuu malee hiikuu kennaa isaan qabu. Ogummaatti gaafa guddatu badhaa. Abjuu namoota lamaa hiike. Namoota lama hiikuutu hin ta'in bare yeroo lakkaa'u bare. Maaliif inni tokko damee wayinii muka sadii tiraatii damee sadii irraatii daadhii wayinii cuunfee mootitti kennaa harka koo keessaati jedhe. Gaafatumaan dhugaatii. Inni tokko immoo mutini sadiitu mataa koo irra jiraa achirraati yeroo allaatti nyaatuun argaa jedhe. Sadii. Sadan kun guyyaa sadii jedhe. Amma gartanii silan galleef taayiminga isaa waaqayyo. Guyyaa sadii gidduutti mootiin Gibxii siinii ol si fuudhee mootii iddootti deebisaa jedhe abbasa dhugaatii qopheessuun. Isa kanaan immoo si fannisaa jedhe. Akkuma inni jedhe ta'e. Garuu ammayyuu waan hin guddatin jiru nama na baasa se'a. Ogummaatti haa guddatu nama namanatu. Ammayyuu dubbii hiikuu beekaa garuu nama abdata. Hin guddanne ammas waa tafeef. Maal godhee dhaqiitii yoo achi geessu inni irraanfatee dubbii waaqayyo. Waaqayyo parpazilii namni akka inni irraanfatu sun gochuu hin danda'a beektu. Yoo tokko maatii masooressa akka taa'e namni rakkata. Maal ta'an obbolaan isaanii maaliidha namni hin argan. Waaqota godhaa. Nama mini maaliif beektu wanta barsiisee boo qabachii keessaa. Inni irraanfatee waan keessaa mataa namni. Irraanfatee waggaa 2 kaa'e. Maaliif waggaa 2tti mootiif hiikuudhaaf guddata Yoosef. Gooftaan of na fudhatu. Ogummaa jechuun isa kana gaasanii galee amma waama salphaa fakkaatanii waama ju'aasaa waama kan sinnibu barcuma qaba barcumatti dabarsa. Amma Yoosefi waggaa 2 booda abjuun kun eebira dhaqee mootii bira ga'e. Abjuun mootii abjuuti. Namichi nama koo cubboo keessaa beekan jiru. Namichi tokko jira. Namni biyya biraatti dhufee jiru namni abjuu akka inni keetti ta'u kan kunaatee irra naaf fidaa kaadhe mootiin. Amma akkitti Yoosef dhaqu gaa akka silaatti miti sila himaa dhaqee taa'ee uffata uffatee amma uffata itti gaddaadhaan eenyaan addachiisaadhaan fardarra kaa'eedhaan akka addaatti dhaquu qaba akka addaatti dhaqe yeroo achi dhaqu immoo abjuu waaqootii gadheeti yeroo hiikuu fi kana godhii nama akkasii keessaa baay'ise malee iddoo qabate jechuudha gaama galanni gooftaaf haa ta'u maal jechuudha abjoochuutti hin guddatama iddoo beekuutti hin guddatama nama wajjin haasa'uutti hin guddatama Kiristoos Iyesuusitti hin guddatama mi'a meena jennu. Nam beeka baay'een keessa na dura gooftaa waggoota baay'ee na lallabdee na barsiisetu garuu harrayyuu iddoo guddinaatu jiraadha gooftaan. Galanni gooftaaf haa ta'u. Wanta
itti guddannuu qabna amma dhumaatti hojjetamna sagaleen madooshaa sagaleen burruusaa qe'ee keenya keemmoo jira hojii jira wanta ta'eef ni gara dubbii waaqayyoo kuni burruusaa madooshaadha amma hojjetamne raawwannutti hinuma rukuta amma nama tokko dhugumaan gooftaan sagaa isatti waaqoon galateeffadhu gatii kana dhugaa maaliif naa kenni akka Yaaqoob jedhe kan dhabe jira eeyyee haa kadhatu inni immoo fuula ifaadhaan akka guutuudhaan kennaaf jedha salphaa kennan jedhu kanaaf kadhachaa man qophaa'anis kanarratti malee hin guuttan itti meera yeroo baay'ee deddeebi'e garanni gooftaaf haa ta'u egaa abjuun mootii hiikee amma taansee yeroo darbe kan hin dubbanne kan Saa'ol yeroo darbe maal jedhame kan inni himne dhaqee waan aboomame keessaa Saa'ol seeruma boqonnaa macaafa Saamu'eel Suduraa boqonnaa 15 irratti Saamu'eel yeroo dhaqiitti Amaaleqota fixee waaqootti dubbate Saa'olitti Saa'ol dhaqee Amaaleqota finfinnee darbee immoo maal eeguu dadhabe Saamu'eelin eeguu dadhabe waa'ee yerooti ni galee yeroo eeguu dadhabeera kan hafee kanarra kan ka'ee mootummaan Saa'ol akka irraa fudhatame sana kaaseen argina nama kan biraatu jira namni darbee ilaaluu Saa'ol hin gadaallee waan ta'eef hin barbaachisu Daawit jedha dubbiin Waaqayyo mootota lammaffaa boqonnaa Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 11 irra jira Daawit yeroo mootonni duula dhaqan yeroo ammas maal baakan forjiin deemaa jira ingada yeroo barre baay'inaanii iddoo barra amma ata'u malee yoo tokko sadansaa of keessaa waan qabuuf nama tokko amma Daawit yeroo mootonni duula dhaqaniti inni Yerusaalemitti afeedha Yerusaalemii yaayuu mana isaa keessa gararraa taa'aa jedha ni galee yeroon isaa birraa yeroo mootonni duula dhaqanidha inni Yoo'aabii fi loltoota isaa ergeeti bashannana kanarraa kan ka'e utuu bashannanuu yoo argee Baatisheebaa arge utuu hin bakkinnan eegattu maaliif kana keessa lixe yeroo isaa malee iddoo isaa malee jira Daawit takka ture immoo yeroo isaa iddoo isaa inni baru jira hundoo isaa baru kanaaf kufaatiin kan dhufu yeroo keenya wallaaluu iddoo keenya wallaaluu nama wajjin dabarsinu wallaaluudhaa kan ka'e Daawitiin rakkina kanarraa kan ka'e mana isaa keessa billaan galee waan meeqa akka ta'e beenna kun maaliif ta'e ogummaatu itti irratti Daawititti kana kan manda dabare gaariidha nama tokko du'aa dubbadheetan gara xumuraatti finna sarraa kana nama maqaan isaa Obaadiyaa jedhamu tokko jira Obaadiyaa yookiin Abdiyyuu jedhama maqaan isaa namichi kun macaafa moototaa keessatti bara Akiyaab yookiin Ahaabiif Izaabel raajota Waaqayyoo fixan bara jallinaan Israa'eliin macheessan bara Waaqayyoo irraa sabni Waaqayyoo fagaatee manca'e keessatti eessa jira beektu mana Ahaabii fi Izaabel jiraata mana mootii yeroo tokko ishee kana eeggadha yeroo tokko fakkeenyaaf mootummaa jallina hojjetan keessa namoota tokko Waaqa dhosseen ka'a olumatti qabnee jalloota jechuu hin dandeenye alli isaanii waan isaan hojjetan mootonni hojjetan jallaa ta'etu jiru nama Waaqa dhossee jiraata nama kana Waaqa dhosseedha maal keessa kaa'ee ogummaa keessa kaa'ee dhossee Waaqayyo inna jarri hin beekan maalitti beeku isaan waan hojjennu ta'e galee hojjetaadha yaadu jaraa wajjin hojjetaa garuu Waaqoon sodaata namichi kanaafi Izaabel galtee listii baafti listii raajota ajjeeftu baafti okay nama manaa har'a mana fixaayetti tarree gashiti nama manaa amma nan fixaayetti akka immoo godheedhan nimman qabu warra joonjeera abbaa manaan ishee joonjiste gaa mina biyya mootii Sidoonii dhufteeti jalline beesanaa Waaqa tolfamaa beesanaa fiddeetutti macheessa Israa'eliin hin machaani jalline akkasii nama hojjetee hin beeku kanaaf olii galanii jallinatti olii galanii hojjetu isheen namoota Waaqayyoo hari'achuu jiru ishee amma isheen listii isheen baaftee fixi miti namicha kana amananii hin beekan isaan mana isaanii kee jiran inni numaa ijoollee galaa dhuun inni garuu yoo listii namoota argu dhaqeetii abalus du'a kee jira nan baasadee dhaqee 50 dhossee lubbuu namoota Waaqayyoo hambisa nama kanatu namni hin beeku mootummaa manamee inni lubbuu hambisaa jiraachaa ture bara Eliyaas namni dhumin jiru dhu keessa nama 100 hambiseeran qofaa isaanii jiru listii Eliyaas kee jiran kan namni hin beekne isaan hin hambiseera amma namoota afaan baay'ee jiru beektumni yeroo baay'ee mootummaan akkasii kana godhee abalu gurmuna namoota Waaqayyoo hambisan immoo akka jiran hin raanfatina Waaqayyoo hundumaa hambaa qabaameen hambaa qaba kan san dhibu takkaa namni jallinatti olii hin galle namni jireenyi isaa Waaqayyoo eegu iddoo jallina hojjetan kee taa'ee garuu Waaqa hojjetu baay'ee jira galanni Gooftaaf haa ta'u kanaaf namichi kuni yeroo kam dhufa yeroo itti Eliyaas mul'atu yeroo ammas yeroo jira gaa yeroo itti Eliyaas mootitti mul'isuu irra jiru yeroo ture Eliyaasin Waaqayyoo dhaqi dhokadhu jedhee yeroo biraatti immoo kottu mul'adhu jedhe amma yeroo mul'achuu dhufe Eliyaasiif beeka Eliyaas yeroo mul'achuu dhokachuu beeka amma yeroo mul'achuu dhufe karaan itti mul'atu karaa Obaadiyaa kana ta'uu qaba sababiin isaa nama Waaqayyoo eejensii achi kaa'ee isaan dhufuu qaba
walitti fide waaqayyo Obaadiyaa Filaasiin attam fayyaa keetii nagaadha Eliyaas ati nam badi maali isa deemtaa mul'achuu fan dhufee maal godhe dhaqi mootitti maali cubbumaa hin hojjedhe maal naaggesuu barbaadda waan san labsii barbaadan hin jiru ati yoo achi dhaqanani afuura waaqochisi buusa ati jedhani abboori muumedha naaggesuu barbaadda nama meeqatu du'e labsii barbaadamin jira isteetiin naqamin jira the most wanted person jedhamee kaamee fikshan kila naqin qaba nama akka keetiin naqee dubbadhe faggeessuu barbaada yeroo deebi'u hin jirtu ati takkaa jedheen akka du'in dhokadhu bira dhokachuu miti jedheen amma dhongoroo mul'achuuti hin dhokadhu asuma tan si eegaannaan achumaan seenaa isaatti meeqa Obaadiyaan beettaa ani jedheen bara Elizaabeet nama fixxu keessayyuu an raagota nan bisaa ture raagota Eliyaasiin hin beekne agartanii yeroo tokko nama waaqayyo nama tokko lama duwwaa beekatanii Eliyaas mul'ata baay'ee beekaa akka raajoon jiran garuu hin beeku ture so yeroo sana sanan dhossee dheeroon dubbatu maal agarrachuudha integritii isaa haaluma sana keessa taa'ee haaluma hin fakkaanne keessa taa'ee maal godhachuudha yeroo waaqayyo beekaa iddoo waaqoo isaaf kenne mana Akaabiif wanti dhiisee maqan lakki asitti hojiif na kaa'eedhaan jalloota gidduu wayim na kaayeta waaqayyo ani citiin baasuun qabaa lubbuun hambisuun qabaa hambaan hambisaa dhima ta'a malee nama tokkotti baqadheen baay'eeti waan waaqotti kenne nogiti nafa agartaniitu ogummaa dhabuurraa kan ka'e eeya beekachuudha Obaadiyaan yeroo isaa beekaa iddoo isaa beekaa nama wajjin dabarsuu beekaa kanarraa kan ka'e galmee keessa gale galmee qulqulluu keessa gale maal godhe jechuudha amanamummaa isaa hin ganne mee amanamummaan gatiin lafa jirutti isin bitaa mirgaa waan biraa jechuu danda'u isin amanamummaa keessan bakka hojiitti gurmuu keessan jirtan keessatti tajaajila keessan jirtan keessatti maatiin illee abbaa mana illee olii galuu ibsuu dandeessu waan amanamummaatti ati amaname iyyoo haadha manaa jiru hin galle waa'ee waaqa irratti ni galee gidduu olii galuun dhugaa qabannaan dhugaa qabannee dhaabbannu guyyaatti fidaa gooftaan kanaaf egaa ogummaatti guddachuu jechuun isa kanaa jechuudha gabaabumatti ogummaan kun immoo Kiristoosii amma waaqayyoon galateeffannee gara irbaata qulqulluutti dabarraa waaqayyo isin haa eebbisu. Jiraataa bara baraa kan taate abbaa keenyaaf uumaa keenya guddaa qulqulluu amanamaadhaati. Natti guddadhaan jette Kiristoos har'a immoo foon kee fi dhiiga kee yeroo hirmaannu gooftaa ammas ija keenya nuu bani ammas nu barsiisa achi keessaanis achi